duuka bu'uun afaan isaan dubbatan yeroo sanatti afaan akkamii ture kaayyoon dubbannaa isaanii achumarraan kaastanii nuuf himtu. Heddee akkamitti isaan kun warra Galiilaa ta'anii akkamitti afaan keenya dubbachuu danda'an jedhanii baay'ee ajaa'ibsiifatu jechuudha. Kana jechuun maalni Pheexiroos kanaa seesuun afaan isaan beekan malee afaan isaan hin beekne miti jechuudha. Afaan haaraa dubbachuun hafuura qulqulluu gochuun immoo afaan haaraa taasisanii interchangeably fayyadamu. Jechuun duuka bu'ootaaf afaan nuti kennuumti maal barbaachise? Qareenaa kan jedhamu Liibiyaadhaa kan deemee jira Afrikaa keessa, Room Awurooppaa keessa kan deemee jiru, Miidil Istii Araboota keessa kan deeman jiru. Isaan kun afaan iddoo dhufanii sana hundaan dubbatu jecha. Tiin saboota sana barsiisanii jiru. Isaan booda maal ture? Mana kiristaanaan ala jiranitti haasa'amu afaan sun isa kan duuka bu'ootaa kan ta'an jechuudha. Tuufinsa keessa kan jiru akka hubattuu barbaadeetan jechuun keessa. Warreen mana amantaa Piroostaantii keessatti guyyaa har'aa afaan haaraa jechuudhaan jechoota adda addaa dubbatanii fi kennaan duuka bu'ootaaf afaan haaraa guyyaa sana kenname ol fakkeenya ni qabaata. Garaagarummaa wal biratti jira. Fakkeenyaaf amma Luuter Lissaana amma jedhamu kan hin haasofne. Amma obboloonni Peentekostaalizimii haasa'an Luuter hin haasofne. Chaarles Paara. Barataan isaa immoo Wiiliyaam Saamoor kan jedhamu ture. Isaan lameen bakka afaan kana kalaqanii Peentekostaalii kana kan jalqaban isaan kana. Kun hammam hamaa akka ta'e ilaala. Namni tokko hafuura qulqulluudhaan guutamuun isaa afaan haaraan dubbatu mirkanaa erga ta'e afaan haaraan dubbanne ta'e jennaan namichi hin fayyine jechuudha. Hafuura qulqulluun qabu jechuudha jecha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaan nu barsiisa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ameen. Hordoftoota fi jaalatamtoonni miidiyaa Sootiriyaa bakka garaagaraa ta'uudhaan sagantaa kana kan hordofaa jirtan hundumtuu nagaa Waaqayyo jiraataadhaan akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jennee akka Waaqayyo galateeffannu Waaqayyo nuuf eeyyamee yeroo kana nuuf kenneef maqaan isaa kan ulfaateef kan galatamu nuuf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu kun sagantaa Dhimbiibbaadha. Sagantaa Dhimbiibbaa keessatti yeroo adda addaatti filee adda addaa kaasuudhaan dhimmoota mana kiristaanaa tokko irratti hojiin mari'achaa, hojiin barachaa turree jirra. Adas immoo akkuma beekamu sagantaa addaa mata duree addaa barsiisota addaa wajjin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Mata duree kana keessatti keessumattuu barumsa guyyaa har'aa keessatti wanta nuti hojiin ilaallu kennaa Hafuura Qulqulluu afaan wajjin wal qabate keessumattuu dhimmoonni afaan yeroo adda addaatti ishuu ta'anii waan ka'aniif dhimmoota sana irratti barsiisota mana kiristaanaa keenya obboloota lama qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Obboloonni tokko barsiisaa Mulugeetaa inni kan biran barsiisaa Caalchisaa jedhamu. Egaa isinis baga nagaadhaan gara istiidiyoo keenyatti nagaadhaan dhuftan jechuun barbaada. Okay, baga nagaan nu eegdanii. Maqaan kiyyaa akkuma beekamu Mulugeetaa jedhama. Sagantaa kana irratti nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa. Tole baga nagaan nu eegdanii. Maqaan kiyya Caalchisaa Dirribaan jedhama. Waan affeertaniif Waaqayyo isiniif haa laatu. Barsiisota keenya guddaa galatoomaa jechuun barbaada jalqaba irratti. Egaa barsiisonni keenya haaraa miti. Hedduun keessan ni beektu. Fuula sooshaal miidiyaa keessumattuu gama tiiktookidhaan yeroo adda addaa dhimmoota mana kiristaanaa keenya obboloota barsiisuudhaan akkasumas immoo gaaffiiwwan tokko warreen amantaa keenyaan ala jiraniif yeroo itti waamicha dhiyeessuudhaan hojiin mari'achaa turan ni mul'ata karaa tiiktookidhaan jechaadha. Egaa anis barsiisota kana keessumatti dhimmoota afaanii wajjin yeroo hedduu gaaffiiwwan kana wajjin wal qabatan ni qabu waan ta'eedhaaf dhimma afaanii kanarratti dhimmoota kanarratti jechaadha hubannoo addaa akka isaan nuuf uumaniif akkasumas immoo burjaajii namoonni tokko yeroo adda addaatti kaasan ittiin dogoggoran isarraatti akka barannuufidha. Akka seensaatti egaati muleerraati yoon eegale jalqaba irratti gaaffiin kaasee ittiin eegalu dhimma afaanii wajjin wal qabatee keessumattuu afaan kitaaba qulqulluu keessatti bakkoota adda addaatti hiramee jira. Afaan sun immoo keessumattuu immoo warreen kaan kan isaan ittiin fayyadaman afaan haaraa jedhanii kan isaan fayyadaman jechaadha. Mana kiristaanaa keessatti afaan Giziidhaan Lissaana jedhama. Isa kana ka'umsaaf akka nuuf ta'uudhaaf afaan sun kan inni kenname jalqaba irratti duuka bu'ootaafidha. Duuka bu'oota irratti kan inni eegale. Afaan kun irra jireessaan immoo kan inni argannu hojii duuka bu'ootaa keessattidha. Gara afaan sanaa yoo dhufne afaan kun afaan akkamiiti? Duuka bu'oonni afaan isaan dubbatan yeroo sanatti afaan akkamii ture? Kaayyoon dubbannaa isaanii achumarraan kaastanii nuuf himtu. Okay. Galatoomii. Waa'ee afaanii
haaraa kan afaan wal qabsiisee dubbachuun dura mana kiristaanaa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Namni mana kiristaanaatiin hin beekne waa'ee afaan haaraa kana beekuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa maaliif Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos mul'achuun kan isa barbaachisee fi mana kiristaanaa erga bu'uuressee booda mana kiristaanaa sana kan abdachiisanii qaba jechuudha. Wangeela Lukaas boqonnaa 24:49 gubbaa irratti abbaa koo bira erga deeme kan abdachiisan hafuura qulqulluu sin jajjabeessu isiniif hin ergaa jedhee duuka bootatti dubbata jechuudha. Kan dubbate Gooftaan keenya mana kiristaanaati jechuudha. Wangeela Maatiyoos gubbaa irratti boqonnaa 16:18 irraa kaasnee gulaallu bakka Qiisaariyaa jedhamutti Gooftaan keenya duuka boota walitti qaba jechuudha. Duuka boota isaa walitti qabee ilmaan namaa ilma namaatiin maal jedhu jedhee gaaffii isaan gaafataa jechuudha. Ilmaan namaa eeguu jedhu Gooftaan keenya namoota naannawaa sana jiranii ilma namaa jedhee garuu ofii isaa waama jechuudha. Sababni isaa maaliif nu keessaa foon duree Maariyaam irraa fudhatee sanyii Daawit keessaa waan dhalateef ilma namaa jedhamee waamame jechuudha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa tokko aga lakkoofsa 14 irratti maalummaa ilma namaa sana jalqaba inni ture sun Waaqayyoon akka ture akkasumas Waaqayyoon bira akka ture hundumti mataan isaa immoo Waaqayyoon inni ture sun hundumtuu kan isaan raawwate waan ta'eef dhufee immoo maal ta'e foon ta'e jechuudha. Inni foon ta'e sun ilma namaa jedhamee waamame jechuudha. Gonka nama gonka Waaqa kan jennu. Kanaafuu ilma namaa jedhee waamu baay'een isaanii duuka boota keessaa raajota keessaa isa tokko jedhanii deebii garaagaraa deebisaafii turan jechuudha. Garuu gaaffiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafate sana keessatti inni jabaan maal ture isinoo maallaan jettu wanti jabduun ishee kana jechuudha. Ilmaan namootaa waan namni jedhan haasoo qofa osoo hin taane isaan numtuu Yesuusin akkamiin beeku. Sana booda maal jedhee deebisee Phexros ariifannaani ati ilma Waaqayyoo masicha jiraataa bara baraatti eegguu jedhu dhugaadhaan siin jedha. Kana kan siibse fooniif dhiiga miti. Ati Phexros kattaadha. Kattaa kanarratti mana kiristaanaa koo maal lan taa'edhe nan ijaaraa jedhee kaasee jechuudha Gooftaan keenya. Mana kiristaanaa eenyurra ijaarame jechuudha Phexros irratti ijaarame jechuudha. Kanaaf Kiristoos otoo hafuura qulqulluun kenniin dura maal godheera mana kiristaanaa bu'uuresseera jechuudha. Mana kiristaanaa sana immoo maaltu isaan barbaachisa? Hafuura qulqulluu isaan barbaachisa jechuudha. Sana faana wal qabsiisee Gooftaan keenya Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irraa eeguu kaanee ilaallu gara biyya lafaa hundumaa deema dhaloota hundumatti wangeela lallabaa jedha Gooftaan keenya jechuudha. Eenyuun jedha? Duuka bootaan jedha. Gara addunyaa hundumaa deemaati. Wangeela immoo dhaloota hundumatti lallabaa. Kan amane kan cuuphame ni fayya. Kan hin amanne garuu itti murtaa'a jedhee kaasa jechuudha. Kan hin amanne itti murtaa'a jedheetu sana booda maal jedha? Warreen amanan immoo mallattoon kun isaan duukaa ni ta'a jedha. Maqaa maal baasu hafuura amaallee ni baasu afaan haaraallee ni dubbatu jedhee kaasa jechuudha. Yeroo baay'ee afaan haaraa eegguu jennu Gooftaan keenya gara biyya lafaa duuka boota eegguu ergu harka duwwaa isaanii miti kan erge. Maal isaan kenneera? Afaan haaraallee akka isaan dubbatan isaanitti himaa tureera jechuudha. Abdachiifameera. Gooftaan keenya du'a mo'ee erga ka'ee boodadha jechuudha. Haa ta'uti waa'ee mana kiristaanaa erga amma kana ilaalle mana kiristaanaa jechuun hanaafisini gamoo ijaaramee qofa miti. Manni kiristaanaa keenya ogummaadhaan baay'ee bal'oodha. Waraabnee xumuruu hin dandeenyu jechuudha. Mana kiristaanaa eeguu nuun jettu manni kiristaanaa tokkoffaa gamoo ta'uu danda'a. Manni kiristaanaa eeguu nu barsiistu. Lammaffaa immoo anaafis mana kiristaanaati. Yegguu Kiristoos waa'ee mana kiristaanaa sun waa'ee koof waa'ee keeti malee waa'ee gamoo dhaabbatee jiru sanaa miti jechuudha. Maali jennaa hojii duuka bootaa boqonnaa 20:28 gubbaa irratti dhiiga isaatiin mana kiristaanaa bu'uuresse jedha. Mana kiristaanaa dhiiga Kiristoosiin bu'uure hanaaf isinii jechuudha. Mana kiristaanaa kanaaf maal godhe? Hafuura qulqulluu isin immoo phaaphaasota godhe akka isin immoo maal taataniif oolota sana eegdaniif isin muudeera jedha. Kanaafiyyuu warreen oolota sana eeganii mana kiristaanaa sana eegan muudamaniiru jechuudha. Isaanis phaaphaasota. Kanaafiyyuu mana kiristaanaa kana Gooftaan edda abdachiise akka abdachiisetti hin dhiisne jechuudha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 1 irraa kaasnee ilaallu Gooftaan keenya handaara addunyaa akka deemanii isaan lallaban isaanitti himee ture jechuudha. Guyyaa 10 booda ayyaana 50ffaa yookaan Parakilitos Pentekoostee jennu irratti jechuudha. Hafuura qulqulluu isaaniif bu'aa jechuudha. Afaan achitti duuka boonni dubbatan afaan isa kamii jechuufi afaan beekamaadha jechuudha. Afaan saba qabu dubbatan malee afaan tasumallee namni hin beekne hin dubbanne jechuudha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 2 irraa kaasnee ilaallu Gooftaan keenya hafuura qulqulluu mana cufamaa keessa duuka boonni osoo taane hafuura qulqulluu isaan irra qubate jechuudha. Bifa labooba abiddaatiin. Sana booda hundumti isaanii afaan garaagaraa argatanii jedha. Afaan tokko dura ni qabu ture. Afaan 71 dabaree kennameef. Afaan 72 ta'e jechuudha. Sun kan kennameef maaliif akka isaan barsiisaniif. Afaan suni garuu afaan saba qabu yegguu ta'uu beeknu achumarra buunee ilaallu lakkoofsa 5 gubbaa irratti samiidhaa gaditti warra
jiraatan warra waaqayyoon sodaatan hayyuudonni biyya sana keessa ni jiraatu turanii. Sana booda Phexros fa'aa lallabuu eegalu. Sana booda namoonni sun ni ajaa'ibsiifatu. Heddee akkamitti isaan kun warra Galiilaa ta'anii akkamitti afaan keenya dubbachuu danda'an jedhanii baay'ee ajaa'ibsiifatu jechuudha. Kana jechuun maalni Phexros kanaa seesuun afaan isaan beekan malee afaan isaan hin beekne miti jechuudha. Kanaaf afaan sana lallabni sun ni eegalame. Afaan duuka bu'oonni kutaa sana keessatti taasaan afaan saba qabudha, afaan hiika qabudha, afaan beekamuu danda'udha malee afaan hin beekamne miti. Kanaafiyyuu uummanumti suniyyuu maal jedhanii afaanota keenyaan akkamittiin dubbachuu danda'anii jedhanii kaasan jechuudha. Maali afaan sun kan isaaniiti. Garuu Phexros fa'aa immoo namoota biyya sanaa waan hin turreef afaan haaraa sana dubbatanii. Kanaaf afaan haaraa jechuun kan nu barbaachiseef maaliif namoonni Phexros fa'aa yeroo sana kan isaan ittiin eegalanii maal kan ta'ani afaan namoota sanaatiin waan lallabaniif afaan haaraa jedhamee namoonni sun ajaa'ibsiifatanii ka'e jechuudha. Wangeela hojiidhuma duuka bootaa kana gubbaa irratti yegguu kaa'u afaan tokkoffaa barteedhaan kan argamuu danda'udha. Barattee afaan duuka bootaa sanaa kenname jechuudha. Akkasumas immoo hafuurri qulqulluus immoo kan kennuu danda'u waan ta'eef afaan duuka bootaa kenname walumaa galatti afaan beekamaadha malee afaan hin beekamne miti. Kan wajjin wal qabsiisee jedhatu gara gaaffii lammeeffaatti hin darbine asumarraan caaliin wanta ifa nuuf taasisu hojjeta kana wajjin wal qabsiisee afaan haaraa gaafa jennu buleen isin nuuf kaasee jira wanta baay'ee sirraan nuuf kaasee jira jechaadha. Keessattuu afaan haaraa gaafa jedhamu afaan hin beekamnetti yeroon sun kan isaan dubbatan afaan duraan turedha. Isa kanaaf immoo ragaa macaafa qulqulluu kaa'aniiru saboonni adda addaa akka isaan achi turanis macaafni qulqulluu kaasee jira jechaadha. Isa kana wajjin wal qabsiisee keessumattuu ifa akka ta'uudhaaf hiika isaarraatti kaasnee ilaalle afaan humna haaraa kun akkamidha? Ulfaadhaa afaan haaraa jechaan nama dubbatu sanaaf afaan haaraa kan ta'e garuu oodeensiin kan dhaggeeffatu afaan jalqabanni qabu jechaadha. Qaamni dubbatu sun afaanicha duraan hin beeku ture. Tajaajila wangeelaaf jecha waaqayyoon hafuura isaa dhangalaasuudhaan namoonni afaan akka dubbatan taasisa. So dubbataadhaaf afaan haaraa jedhama. Nama dhaggeeffatuuf garuu afaan kan isaati. Kanaaf afaan itti dhalanne afaan kan keenyaan akkamitti isaan irraa dhageenya. Namoota Galiilaatiif dubbachuun kan irraa eegamu yookaan Haramaayikii ta'uu yoo baate immoo afaan Hebruuti. Kana lameen darbanii dubbachuu hin danda'an. So isaan kun nama Galiilaati. Nama Galiilaa ta'anii osoo jiranii akkamitti afaan ofii keenyatti dhalannee isaan irraa dhageenya kan jedhu namoota Galiilaa sanaaf afaan isaan ittiin dubbataa turan afaan haaraa jedhama. Kanaaf obboleessi koo akka kaasee Maarqos irratti afaan haaraa dubbatu kan jedhu sun isaa jechaadha. Afaan jalqaba hin qabne garuu tajaajila wangeelaaf jecha afaan kan biraa dubbachuu. Kun afaan beekamu erga ta'e kennaan akkanaa immoo akka obboleessi keenya kaasee mana kiristaanaa keessatti kan kennamu malee nama mana kiristaanaatii ala jiruuf kan kennamu miti. Tokko kana gama biraatiin immoo hafuurri qulqulluun kenna gaafa jiru namoonni baay'een afaan haaraa dubbachuun hafuura qulqulluu gochuun immoo afaan haaraa taasisanii interchangeably fayyadamu. Sana miti hojii ergamoota boqonnaa lama irratti kan mul'ate kennaawwan waaqayyoo kenne keessaa isa tokko afaan haaraa malee isa goonka miti. Tokkicha isa qofa miti kan kennan. Wangeela Maarqos irrattis akka argine akkasuma immoo Iyyeel boqonnaa lama lakkoofsa 28 irratti raajiidhaan dubbatamee kan ture. Afaan haaraadhaan dubbatu raajii dubbatu jedhamee kan ture sun kan mul'atedha. Kanaaf raawwii isaati qulqulluu Phexros maal jedhee jira hojii ergamootaa boqonnaa lama lakkoofsa 17 irratti Iyyeel akka jedhee ture jedhee Iyyeel sanni jedhee ture riifeer godhaa jechaadha. Kanaafuu raawwiin isaa raawwatame. Inni sun afaan haaraadhaan dubbachuu qofa osoo hin ta'in waa hedduudhaaf jechaadha. Sababni isaa tokkoffaa dhaloota mana kiristaanaa jedhama. Guyyaatti manni kiristaanaa dhalatu. Gama biraatiin wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti jajjabeessaa isiniifan ergaa innis bara baraan si wajjin jiraata. Kan sodaattota ta'an duuka bu'oon namoota hoomaa ta'anii gooftaa isaanii ajjeesan gidduutti muraasa ta'anii egziist ta'uudhaaf jajjabeenya kan isaaniif kennu qabaachuu qabu jechaadha. Kanaaf hafuurri qulqulluun kan dhufe afaan haaraa kennuu qofaaf osoo hin ta'in jajjabeessuudhaafis. Hafuura qulqulluu akka ta'e immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 irratti hafuura qulqulluudha jedhamee barreeffamee jira jechaadha. Inni isaaniif dhufu maaliif jajjabeessuudhaaf cimsuudhaaf jechaadha. Tajaajila hafuura qulqulluu keessaa inni gaafas kenname tokko jajjabeessuudha. Qulqulleettii duree Maariyaamitti gaafa dhufu hafuurri qulqulluun gara keenii dhufa jedhamee ramti wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35 irratti. Maaliif gara qulqulleettii duree Maariyaamii dhufa? Kanaafuu qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa naannoo 7 irratti maal jedhee jira? Tajaajila adda addaatiif dhufuu danda'an kun የመንፈስ ቅዱስ ግብር kan jennu jechaadha. Karaa adda addaatiin mul'achuu danda'a. Qulqulleettii duree Maariyaam irra kan dhufu jajjabeessuudhaafis cimsuudhaaf
Abbaan ni jaallate ilmi keessa bulee hafuurri qulqulluun immoo ni golboobe ni eegee jenna. Kanaaf qulqulluu Yaared maal jedhaa Aqabaa kan jedhu sanaaf karsa immaan jedhamu sun sanaaf jechaan. Tokkoffaa cubbuu irraa ishee eegaa gara biraatiin immoo kan sirraa dhalatu ilma Waaqayyo sagalee abbaatu foon uffatee sirraa dhalata gahiteef ni cimsaa jechaadha. Ni jabeessaa jechaadha. Akkeenya deessi gahiteef. Akkuma kana duuka bootaaf kan kenname jajjabeessuudhaaf. Kan sodaatan sun tuuta Israa'el fuuldura dhaabbatee qulqulluun Pheexroos hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 haga lakkoofsa 36 walitti aansee isa durirraa dubbatame hunda isaa kan dubbate koo gatii jajjabeesseef jechaadha. Kanaaf jajjabeessuudhaaf dhaloota mana kiristaanaatiif dhugaa bahuudhaaf akka isaan hin sodaanne taasisuudhaaf kan kennamedha. Afaan haaraan maaliif kenname kan jedhuuf namoonni biyya lafaarraa walitti qabaman iddoo sana gatii turanii Ayihudonni gatii sanaatiif kennaawwan gaafas kennaman keessaa afaan haaraan kennamee jira jechaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 maal jedheera Gooftaan Yerusaalem keessatti Yihudaa keessatti Samaariyaa keessatti haga handaara biyya lafaatti dhuga baatota koo taatu. Dhuga baatota ta'uudhaaf qulqulluu Yohaannis afaan warqee maal jedhaa? Idduma Gooftaan keessatti ajjeefame keessatti idduma Gooftaan nuuf du'e keessatti giraawundi cimaa kaanii darbuudhaaf itti aansanii deemuudhaaf jiru hanga handaara biyya lafaatti. Kanaafuu yeroo sana immoo somni himamaa ture. Inni fudhatan hin hatan malee lakkii inni du'aan kaana jedhamaa ture. Idduma Gooftaan du'eera hin duune jedhamee mormame sana keessatti du'uu Gooftaa sirnaan himuudhaaf. Humna cimaadhaan himuudhaaf. Kanaaf Yerusaalem keessa kan turan haga boqonnaa 7 achuma turan haga qulqulluu Isxifaanos ajjeefamutti achi keessaan ba'an. Humna cimaadhaan du'uu Kiristoosiif du'aa ka'uu Kiristoos isa wiirtuu wangeelaa ta'e. Qulqulluun Phaawulos 1 Qorontos boqonnaa 15 irratti wiirtuu wangeelaati jedha. Isa ta'e idduma Gooftaan keessatti fayyina nuuf raawwate sana keessatti qaraanii irratti fannifameera jedhanii gara handaara biyya lafaa deemuudhaaf achuma keessaa jalqabuutti isaan irra ture gahiteef isa hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti ibsame san Yerusaalem keessaa jalqabanii wangeela barsiisuudhaaf warri sodaatan akka jajjabaataniidhaaf kana keessaa tokko immoo afaan haaraa akka barsiisaniidhaaf kenname jechaadha. Galatamii guddaa jechuun barbaada. Asumarraan kaayyoo kennama qoqaa afaanii guyyaa sana nuuf tuquu yaaltanii jirtu. Caalaatti ifa akka ta'uudhaaf jechuun duuka bootaaf afaan nuti kennumti maal barbaachise saati sanatti yoo jechuun tuquu yaaltanii jirtu yaadicha nuuf kaastaniitu afaan haaraamti kennamu maal barbaachise saati sanatti. Ulfaadha. Achi irratti kitaaba irratti maal jedhaa? Saba biyya lafaa irra jiru hunda keessaa Ayihudonni kadhannaadhaaf jabaatan Yerusaalem keessa turanii jedha. Yerusaalem keessa kan turan Ayihudota. Ayihudonni kun amantii qabu. Yeroo sanatti amantiin kan biraan jiru waaqa dhugaa kan waaqessan isaan qofu. Amantii wanti jedhamu hin jiru. Ayihudonni kun kara tokko kara biraas addunyaa adda addaarra faca'anii jiraataa turan. Sanaaf hojiin ergamootaa warra biyya akkanaa jedhee kan ibsuuf sanaaf jechaan. Maaliif faca'an? Fakkeenyaaf bara Baabiloon. Gara boojuu Baabilooniin kaanii gara Baabiloon deemanii turanii warri kaan yeroo deebi'an warri kaan achumatti hafanii turan. Akkasuma immoo barreessitoota seenaa akka jedhanitti biyyoota naannoo Meeditiraaniyaa jiran keessaa biyyi Ayihudonni keessa hin jirre gonkayyuu hin jirudha. Magaalaan Ayihud keessa hin jirre jechaadha. Kanaaf daldalaaf biyya adda addaarra faca'anii turanii duraan immoo sababa beelaatiinis deemaa turan gatii ta'eef bakka kaanii sababa kanaatiif bakka adda addaatti walitti qabamaa jiraataa turanii jechaadha. Kanaaf ayyaana sana kabajuudhaaf ayyaana guyyaa asheetaa kan jennu jechaadha. Guyyaa walitti qabamaa guyyaa kabajan qabu tokkos guyyaa seerri bu'ee jedhanii guyyaa kabajanidha. Guyyaa kana kabajuudhaaf amantii isaanii kana seeremoonii gochuudhaaf iddoo jiran hundarraa gaafa Faasikaan darbee torbee torbaffaa bariisaa iddoo sanatti walitti qabamanii turan. Kanaaf Ayihudonni kun biyya jiran sanatti dhaloota lammaffaa dhaloota sadaffaa ta'uu danda'u. Moor biraawalii kan isaan dubbatan afaan biyya sanaati jechaadha. Fakkeenyaaf Gibxii kan deeme jira. Afaan warra Gibxii dubbataa jechaadha Ayihudiin kun. Qareenaa kan jedhamu Liibiyaadhaa kan deeme jira Afrikaa keessaa. Room Awurooppaa keessaa kan deeme jira. Miidilistii Araboota keessaa kan deeman jiru. Isaan kun afaan iddoo dhufanii sana hundaan dubbatu jechaadha. Kanaafuu namoota golee addunyaarraa walitti qabaman kana ergama Waaqayyoo waa'ee mootummaa Kiristoos fuudhanii biyya lafaa biraan akka ga'aniif
Isaan kana fayyadamuudhaaf Hafuurri Qulqulluun afaan haaraa kana kennee jira jechaadha. Kanaaf kun oogdii wangeelaa isa guddaa taasisee Hafuurri Qulqulluun itti fayyadamuudhaaf. Kanaaf akkuma Waaqayyo beekutti guyyaa Faasikaa Yihuudootaa fi guyyaa Hafuurri Qulqulluu walirra buusee namoonni wangeela akka fudhatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti gara firoota isaa dhufee firoonni isaa simatan jedhamee barreeffamee jira. Firoota kan jedhaman kallattii tokkoffaadhaan Yihuudoota jechaadha. Akka isaan fudhataniif inni du'e sun isa sin ajjeestan jedhee Qulqulluun Phexros dubbateera. Isa sin ajjeestan. Waaqayyo immoo du'aa isa kaasee ulfina guddaadhaan isaan ga'e kan jedhamu sun Yihuudootaaf dhugaa ba'amuu gatii qabuufi jechaadha. Kanaaf walitti qabama tuuta gaafas jiru sana fayyadamuudhaaf jecha afaan haaraan kenname tajaajila wangeelaatiif jecha afaan haaraan kennamee jira jechaadha. Kanaaf hojii ergamoota boqonnaa 2:4 irratti yommuu hundumti isaanii Hafuura Qulqulluudhaan guutaman akka Hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbachuu jalqaban. Akka Hafuurri Qulqulluun isaaniif kennetti kennaa Hafuurri Qulqulluun kennu keessaa afaan haaraa isaan tokko afaan garaa garaatiin dubbachuu jalqaban. Namoonni sun dhagaanii wangeela hubatanii maal goonu jedhanii akka deemaniif jecha. Kanaaf tajaajila wangeelaatiif gabaabumatti. Kaayyoo kennama qooqaa kan afaan irratti bifa bareedaatiin nuuf ibsitee jirta. Keessumattuu kaayyoon isaa ergama dhukkubummaa kana babal'isuudhaaf sagalee Waaqayyoo barsiisaniif akka lallabaniifidha. Kaayyoon isaa jalqaba irratti kan kenname. Mul'in kana irratti tarii wanta addaa waan dabaltu yoo qabaatte keessumattuu kana wajjin kaayyoo kennama qooqaa kana wajjin wal qabsiisee wanta dabaltoo jaatti nu dabalta achumarraan immoo itti fufiinsi isaa maal fakkaata achirraa kaasee amma kennameera isaaniif al takka duuka bootaaf kennamee jira duuka boonni guyyaa isaaniitti qooqa adda addaa dubbatanii jiru ittiin saboota sana barsiisanii jiru isaan booda maal ture. Nus galatoomii obboleessi keenya bal'inaan sirriin kaaseera kaayyoon kennama qooqaaraa inni guddaan wangeela addunyaatti lallabuudha. Wangeela san addunyaa qaqqabsiisuudha jechuudha. Maali jennaani akkuma obboleessi keenya kaase idduma tokkotti gartuu tokko qabamanii biyya tokko akka lallabaniif osoo hin taane addunyaa mara akka qaqqabsiisaniif jechuudha. Wangeellumti sun mataanumti isaayyuu Roomee boqonnaa 1:2 gubbaa irratti Gooftaan keenya Roomee boqonnaa 1:2 gubbaa irratti sanyii Daawit keessaa kan argame jedha. Fooniin jechuudha. Wangeelli sunis immoo jedhee yegguu kaasu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii jedhee kaasa jechuudha. Kanaaf iyyuu wangeela lallabuuf ergaman yegguu jennu ergamni isaanii inni guddaan maalidha jechuudha. Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa fayyisaa ta'uusaa jiraachisaa ta'uusaa bara baraan kan jiraatu ta'uusaa addunyaatti akka lallabaniif jechuudha. Ergamni qooqa aaraa isaanii kenname haa anuu afaan hin beeku jedhanii akka callisaniif osoo hin taane Hafuurri Qulqulluu afaan sana isaanii ibsee Yesuus dhugaa dhaloonni akka argataniif jechuudha. Kanaaf qooqni aaraa kan kenname inni tokko maali wangeela lallabuu fi kanaaf miti Gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 28:19 gubbaa irratti gara biyya lafaa deemaatee maqaa Abbaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa kan inni sin ajaje barsiisaati sana booda maal godha duuka bu'oota koo taasisaa jedhee kaase jechuudha. Kanaaf iyyuu duuka bu'oonni kan ergamanii lallabuu qofa osoo hin taane cuuphuufis ergamaniiru jechuudha. Cuuphuuf immoo jalqabatti lallabuu qabaatu jechuudha. Namni Kiristoo isa dhugaa sana osoo hin beekiin maqaa isaatiin cuuphamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu caaliin osoo mana bira dhufee an Oromiffa beeka Chaayiniffa otoo natti taasise an amma hin beeku. Caaliin garuu kennaa Hafuura Qulqulluu kennuufii danda'a. Anagin waan na fayyade tokko hin qabu jechuudha. Garuu afaan Oromoo haasa'u sanaatiin Iyyasuus isa dhugaa sana wangeela yoo nan lallabe ani Iyyasuus eeyyen jedhee fudhee sana booda gara maaliif deema? Gara qaama Kiristoos mana kiristaanaatti dabalamuutti deema jechuudha. Kanaafuu kaayyoon guddaan maalli Iyyasuus isa dhugaa sana dhaloonni akka argatanii fi afaan haaraa kun kenname jechuudha. Itti fufinsi isaa immoo akkamii? Duuka bootaa kennamee achumaan hafeefmoo itti fufinsaa amma akkamiin nu bira ga'e wantoonni jedhu yogguu ka'u itti fufinsaa kennaan sun amma seenaa keessatti hafee jira yegguun siin jedhu duuka bootaa erga kennamee booda afaan kun addunyaa hundumaa bira ga'eera duuka boota iddoo tokko qofa miti hojii duuka bootaa boqonnaa 1:8 gubbaa irratti Ayuudii jedhee kaasee jira jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaa hundumaa bira isaan qaqqabeera jechuudha. Afaan sun kennamuu danda'a obboleessa keenya caalii kennamuu danda'a. Kennichi kennamuu miti. Dhorkuu osoo hin taane seenaa biraan eeguu ilaallu garuu afaan amma haaraa jedhamee obboloota biratti haasa'amu sun afaan duuka bootaa miti jechuudha. Afaan duuka bootaa kenname afaan beekamudha. Afaan sun immoo itti fufinsi isaa duuka bootarraa ka'ee haga nu bira ga'u kanatti agas mul'achaa hin jiru jechuudha. Iraaneesiin fa'aa Agnaatiyoosii fa'aa yoo ilaalte idduma jiranitti wangeela Iyyasuus dhugaa lallabaa turan. Macaafti eeguu kamu kakuummoo fa'aa
gara sabtuu ejentii yookaan sabaa liqaanaatiin jennuun Hibruudha gara Giriikii jijjiirame miree warri jijjiiran sun dhaloota hundumaa qaqqabsiisaa turanii jechuudha wangeelli. Kanaafuu Hibruu irratti immoo kan Giriik eeguu jijjiiramu Giriik qofa irratti hin dhaabbanne afaanota garaagaraatti hiikamaa tureera jechuudha. Kaayyoon humti inni guddaan iyyuu hafuura qulqulluu kennu keessaa inni tokko dhaloota bira akka ga'uuf waan ta'eef wantichi hojjetamaa dhufeera. Amma garuu afaan amma jedhamee obboloota biratti haasa'amu mana kiristaanaan ala jiranitti haasa'amu afaan sun isa kan hin duuka bootaa akka hin taane jechuudha. Tuufinsa keessa akka hin jirre akka hubattu barbaadeetan jechuun keessa. Hayyee asumarraan yaadatti kaasti keessumatti moota obboloota wajjin keessumatti warreen manneen amantaa warreen pirotestaantii keessatti dhimmoonni afaan haaraa dubbachuun ni baay'ata. Afaan haaraa jechuudhaan yeroo baay'ee jechoota isaan fayyadamanii jiru. Jechoota namoonni hin dhageenye garuu immoo namni biraa akkan isaanii fiigutti kan fayyadamanii jiru jechaadha. Akka ragaatti baazoo isa kana akka isaan fudhatanii nan beeka. Macaafa qulqulluu keessatti erga qulqulluu Phaawulos Qorontos barreesse boqonnaa 12:10 jira. Tokko afaan haaraa nan kenna inni tokko immoo isa ni hiika jedhee jira macaafa qulqulluu jechaadha. Afaan haaraa gaafa jedhamu tariiti ibin afaan Oromoo irratti akkaataan ittiin hiikameen afaan hin beekamne jedha. Tokko afaan hin beekamne nan kennaa jedha. Tokko immoo afaanicha akka inni hiikuuf kenna sana nan kenna jedhee kan hiikamee jiru. Normaalii achirraa akka isaan fudhatan ni beekama. Isa kana wajjin wal qabsiisee kennaa guyyaa duuka bootaaf kennamee fi kennaa isaan irratti dubbatan kun wal fakkeenya hin qaba. Jechuun kan warreen mana amantaa pirotestaantii keessatti guyyaa har'aa afaan haaraa jechuudhaan jechoota adda addaa dubbatanii fi kennaan duuka bootaaf afaan haaraa guyyaa sana kenname wal fakkeenya ni qabaata. Okay, galatoomii gaaffii bareeda dhaloonni hundumtuu beekuu qabanidha baay'ee. Maali jennaani afaan duuka boonnaa isaanii fi afaan pirotestaantii jedhaman yookaan afaan keenyatti eeguu kan mormitoota jechuudha. Mormitoota eeguu jennu immoo baay'ee yookaan siin miti yookaan anaan miti. Mormiin isaanii sun macaafa qulqulluudhaani jechuudha. Akkamitti kan jedhu immoo kutuma makaasteen ilaaluu hin danda'amu jechuudha. Pirotestaantii eeguu jedhamu idduma tokko jirummaa iddoo tokko walitti qabuun kun dogoggora cimaadha. Batalee dhaloonni beekuu qaba kan. Pirotestaantii jechuun tokko miti. Pirotestaantii jechuun amma sarchi osoo gootanii googilii irra isaa ta'u otoo ilaaltanii aga 47,000tu jira jechuudha. Maqaa pirotestaantiitiin jechuudha. Isaanumtuu bakka lama qoodamu. Pirotestaantiin jaarraa 16ffaa keessaa Maaltii Luuter nama Jarman jedhamuutiin kan hundaa'ee jechuudha. Inni jalqabanni hundeesse suni kaayyoon isaa inni jalqaba kaatolikii keessatti barnoota dogoggoraa sana argeetiin mormii ba'e. Mormii sanaa ba'u garuu amantaa mataa isaa danda'e hundeesse jechuudha. Fakkeenyaaf soolaawwan 5 jedhamu ni jira jechuudha. Kiristoos qofa, macaafa qulqulluu qofa, kennaa qofa wantoonni jedhaman ni jiru achi keessatti jechuudha. Suni garuu macaafa qulqulluu irra hin jiranii seenaa keessatti illee hin beekamanii jechuudha. Kan mataa isaa qofa hundeeffate jechuudha. Pirotestaantii warreen jedhaman biyya keenya keessatti maqaan Yesuus warreen jedhaman Luuteraan Charchii warreen jedhamanidha jechuudha. Isaan hundumtuu immoo waggaa 100 booda immoo Peentekostaalizimii warreen jedhaman kun hundaa'an. Hedda Luuter hundeesse booda jechuudha. Turtii waggaa 100 booda jaarraa 20ffaa keessa eenyutu hundaa'u Peentekostaalizimiitu hundaa'a jechuudha. Isaan sun immoo warra eenyuti kan akka Mulugeetaa jennu, Birhaana Kiristoos jennu isaanumtiyyuu garaagarii jechuudha. Namoonni amma pirotestaantii naa jedhu idduma tokko waliin qabu kana jira jechuudha. Kanaafiyyuu pirotestaantii eeguu jennu iddoo tokkotti ilaaluun kun dogoggora cimaa ta'eetu natti mul'ata na kiyyatti. Mormiin isaaniis immoo garaagarummaa wal biratti jira. Fakkeenyaaf amma Luuter Lissaana jedhamu kan naasofne amma obboloonni Peentekostaalizimii haasaan Luuter naasofne. Luuter eddaa hundeessaa amantaa pirotestaantii ta'e lissaanni kun hafuura qulqulluu ta'e maaliif naasofne? Maaltu isa dhorka? Kanaafiyyuu lissaanni isaan haasaa jiran kan hafuura qulqulluu irraa kennamu miti jechuudha. Zwingiliin fa'aa naasofne. Joon Kaalvin warreen jedhaman lissaana kana naasofne jechuudha. Innaa walumaa galatti Peentee jechuun yookaan pirotestaantii iddoo tokko miti kana gargar baasanii akka beekan waan barbaaduuf. Kanaafuu lissaan nama isaan yookaan immoo karaa biraatiin lissaana jedhanii jaawamanii fi lissaana jechuun jecha gi'iiziiti malee jecha afaan Amaariffaas miti afaan Oromooffaas miti. Lissaan jechuun dubbii afaaniiti yookaan hiika waanta qabudha jechuudha. Alaqaa Kidaan Waldi Kifilee mazgaba qaalaati yookaan hiika jechoota irratti kan lissaana jechuun akka afaanitti hiikanii kaa'aniiru jechuudha. Taayirsi kan jedhamu hin beektoota seenaa keessatti pirotestaantiidha. Beekaaf ture pirotestaantii teolojiyaanidha. Innis maal jedhee egaa
Lissaanni kan jedhame tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 gubbaa irratti barraa'e batalee raajii faana wal qabsiisee jechuudha. Maal jedhee kaasaa barsiisa jedheetu kaasaa jechuudha. Lissaanni immoo afaani malee yookaan wanta hin beekamne miti jechuudha. Innaa hiika afaan isaanii dogoggora. Tiraanisleetiin afaan Oromoo suni dogoggora. Afaan hin beekamne osoo hin taane afaan beekamu duuka bootaa kenname. Afaan amma isaan haasa'aa jiran kan ammoo macaafni qulqulluun beeku jechuudha. Siikaaseera Pirootestaantiin haasa'anii warreen haasa'aa warreen kamii Peentekostaalizimii warreen jedhamantu haasa'aa jechuudha. Kanaafuu wanti isaan sun macaafni qulqulluun beeku. Yaada muleen nuuf kaasee irratti wanta dabaltuu qabatte nu dabaltaa chumaaraani Peentekostaalizimii biyya keenya keessa ni jiru. Sadarkaa dhaabbataadhaan. Tole ulfaadha. Muleen kaasee jira. Jalqaba gara sanatti osoo hin deebiin cimsinee hubachuu kan qabnu kitaaba qulqulluurra kan jiru afaan hin beekamne wanti jedhu hin jiru. Afaan addunyaa kana natural language wanti hin taane hin jiru. Kitaaba qulqulluurratti hin ibsamne duuka bootaafis hin kennamne. Amma qabatamaadhaan kan argaa jirru afaan hin beekamne akka ta'e isaan iyyuu ni beeku. Kanaafuu kileemii isaan fidan bakka namoonni dhagaan garuu waaqayyoon dhagaa kan jedhutti geessu jecha. No way. Bakka afaan kan beekamudha kan kenname. Addunyaa keessa kan jiru namoonni hubachuu kan danda'an. Dubbataa sanaaf haaraa ta'uu danda'a garuu qaamni biraa hubachuu kan danda'an. Afaan kenna. Sarratti cimsinee hubannoo kennuu qabnaa jechaadha. Akka lammaa kaasnee afaan keenyaan akkam dubbatu gaafa jedhan afaan isaanii dubbatanii jiru jechaadha. So Gooftaan afaan haaraadhaan hin dubbataman jedhame sun achirratti raawwatamee jira. Afaan duuka bu'oonni dhugumaan dubbatan sun raawwiin raajii wangeela keessatti kan dubbatame raajii keessatti kan dubbatames boqonnaa lama irratti duuka bu'ootatti kan inni argine sun afaan beekamu ta'uusaa ni beekna. Sanaahuu afaan namoota eenyu fa'aa akka ta'e jechaadha. Gama biraatiin akka ati kaastee hojii ergamootaa boqonnaadhuma Qorontoosiidhuma boqonnaa alammaa kan kaasnee turre boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti isa tokko afaan haaraa kan jedhu sana afaan hin beekamne jedhaniiru. Anyways nama biraatiif beekamuu dhiisuu danda'a. Isa tokko afaanicha dubbachuu kennama. Isa kan biraatiif hiikuutu kennama. So afaanichi kan hiikamudha jechaadha. Malee afaan hiika hin qabne miti jechaadha. So afaanichumti inni kennamu sun afaan hiikamudha. Isa tokko afaan haaraa dubbachuu, isa kan biraati afaanicha isa kenname sana hiikuu. So afaan sun afaan hiikamuu danda'u erga ta'e afaan hin beekamne miti jechaadha. Lammaffaa irratti Qorneeliyoosiif kan kenname ni ibsama. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 irratti jechaadha. Qorneeliyoos nama hin amanne ture. Waaqayyo ajaa'iba adda ta'een hafuura qulqulluun gara Qorneeliyoos akka dhaqu ergamaa waaqayyo gara Qorneeliyoos dhaqee Phexrosin akka waammatu Phexrosittis ergamaa waaqayyo himee akka gara Qorneeliyoos deemu seenaa isaanii beeknaa jechaadha. Osoo Phexros dhugaa baafii jiru Qorneeliyoosiif hafuurri qulqulluun bu'e Qorneeliyoosiif. Kun immoo maaliif namoonni namanne iddoo sana jiru jechaadha. Qulqulluu Phexros egaa akkuma keenya warra ormaatiifis hafuurri qulqulluun kenname jedhee hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 47 irratti nu dubbataa jechaadha. Hafuura qulqulluu akkuma keenya erga fudhataniiru ta'e akka isaan hin cuubamne eenyutu isaan dhorkare. Akka eenyutti fudhate namni kun akkuma Phexros faana. Phexros fa'innaa fudhatan maal godhan afaan beekamuun dubbatan. Hafuura qulqulluu kan biraa mul'ina kan biraa afaan kan biraa kenname sun ta'in Qorneeliyoosiif afaanuma isa Phexros fa'iif kenname sanaa jechaadha. Ittiin galateeffachuu jalqabe. Sana laalanii immoo warri Oromoonni immoo laalanii lakkaa waaqayyoon qaama tokko Ayihudota qofaaf kan dhufe miti addunyaa hundumaaf kan dhufedha. Ergaan jedhu darbee jira jechaadha. Kanaaf afaan beekamu ta'uunsaa hubatamuu qaba. Gara gaaffii ittaanutti innaa darbinu Peentekostaaliin akka muleen kaasee addunyaan Pirootestaantizimii kan inni jalqabe jaarraa 16 hundi keenya akka beeknu jechaadha. Biyya Ameerikaa keessatti barsiisaan tokko tureera. Barsiisichis maal jedhama? Chaarles Fox Parham jedhama. Barsiisaa kolleejiiti. Barsiisaa hafuuraa kolleejiiti. Kolleejii keessatti afaan kana irratti xiyyeeffatanii warra barsiisan hafuura qulqulluu irratti xiyyeeffatanii warra barsiisan jechaadha. Chaarles Parham. Barataan isaa immoo Wiiliyaam Saamoor kan jedhamu ture. Isaan lameen bakka afaan kana kalaqanii Peentekostaalii kana kan jalqaban isaan kana. Barsiisaa barattoonni kolleejii sana keessa jiran waa'ee hafuura qulqulluu yeroo hunda baratu gahee ta'eef guyyaa tokko maal godhanii hafuura afaan haaraadhaan dubbanne yoo jedhanii barsiisachaaf gabaasa godhu. Achumaan kan inni jalqabe afaan kun bara 1901 jechaadha. Waggaa 100 erga Pirootestaantiin hundaa'e amma waggaa 500 umuriin isaan qaban olmost. Waggaa 400 erga guutee booda bara 1901 shaakalli akkasii jalqabame. Wiiliyaam Saamoor maal godhaa?
Revivalii kan jedhamu jalqabe Azusa Street Revival kan jedhamu jira. Iddoo sanatti walitti aansee miitingii gochuu jalqaban waan akka konferensii jecha afaan haaraan akkasitti kennamee jira, duuka bootaa akkasitti kennamee jira, nuufis kunoo kennamee jira kan jedhu. Achumaan Pentekostaaliin bara 19 duwwaa 6 jalqabee jechaadha. Jalqaba kanaaf immoo nama murteessaa kan ta'e liid godhaa kan ture Wiiliyaam Saamoor. Wiiliyaam Saamoor kun nama lammii Ameerikaati, Afrikummaas kan qabudha. Maatiin isaa dudduubatti naa deemtu garboota warra Afrikaa irraa deemanidha jechaadha. Kanaaf Afrikaanonni amantii hundeessuu keessatti iddoo qabu jechaadha. Jarmanoota qofa miti. Kanaafuu isatu bu'uuressee erga Pirootestaantii kilaasikaa Pirootestaantii warra jedhaman, Luuteraanii warra jedhaman, Makaanii warra jedhaman erga hundeeffamanii waggaa 400 booda jechaadha. Imaajin. Yeroo sanatti mormiin garaagaraa irratti ka'ee ture. Hin beeknu afaan kun afaan Oromaatii akka kitaaba qulqulluu irratti ibsame miti kan jedhu ka'ee ture jechaadha. Fakkeenyaaf Pastor Robert Ruutaa kan jedhamu. Speaking in tongues namni kamiyyuu arguu danda'a kitaabicha. Speaking in tongues kan jedhamu irratti kaarismaatikiin ammayyaa kunii jedha. Hiikoo afaan haaraatiin dubbachuu akka malee hiikanii jiru jedha. Misinterpret godhanii jiru jedha. Kanaafis jeequmsa guddaa waldaa keessatti uumamee jira jedha. Look, namni kun Pirootestaantiidhuma kaarismaatikiin ammayyaa kan namoonni amma kalaqan kuni jalqaba duraan kennamee jira. Kennaa Hafuura Qulqulluu jechaadha. Nuti kaarismaatikiidha jennee yoo namannis akkas jedhanii of waamu isaan kileem kan of godhan. Bara 19 duwwaa 6 kan jalqabe kuni dhaloota irratti burjaajessuu guddaa waldaa irratti wanta hamaa fidee jira. Paastariin kuni jechaadha. Gama biraatiin Piroofeesarri tokko jira. Fred Zaspel kan jedhamu. The Gift of Tongues kitaaba jedhamu irratti barreessee jira. Crisis kan jedhu jira. Jeequmsa goolii jechaadha. Sana jalatti maal jedhee ibsaa? Dhimmi afaan haaraan dubbachuun kun muddama waldaa dhaloota si'anaa keessatti mudataa jirudha. Yoo akkas jennee ibsina ta'e ol guddisuu tokko maleeyyuu jedha. Afaan haaraati jedhanii namoonni kan dubbataa jiran waldaa si'anaa keessatti dhaloota amma keessa jiru keessatti muddama guddaa nu mudataa jiru jennee yoo himne homaa tokko soban qabu jedha. Warri kun amma namni kun Reformist Baptistii keessatti jecha warra Pirootestaantii keessatti kan akkasitti barreessu jechaan. Kanaafuu mormii guddaan ta'ee jira. Kan aksi ajaa'ibu immoo akkuma mormameen doktiriinii tokkoon dhufee babal'ina guddaa saffisa guddaadhaan kan babal'ate immoo akka Pentekostaaliin jiru. Pentekostaal jechuun biyya keenya keessatti Pentee jedhamati. Pentee gaafa jennu amma Pirootestaantii minaamin jedha se'a. No way. Garaagarummaa guddaatu jiru. Baay'ee biyya keenya keessatti dhimma kanarratti jechaadha. Sumaraan diipilee kan of ka'u akka waan hin barbaadu jechaadha. Pentekostaaliidha Pirootestaantii adda baasnee hin beeknu. Isaan even nu miti isaan numti mataan isaanii hin beekani. Doktiriinii garaagarummaa akka qabaatan hin beekani. Doktiriinii qabaachuu masaayyuu hin beekani. Kanaaf dhimmoota kanarratti taasistu ifannoo gootachuudha. Okay. Pentekostaalii jechaan charismatic movement kennaa ayyaana qulqulluu jedhanii of waamu isaan. Nu yoo hin jennes jechaan. Erga Pirootestaantiin yookaan fakkeenyaaf Luuteraan Church warri jedhamu Afrikaattis biyya keenya keessatti sangafa kan jedhamtu waldaa makaana Yesuusiiti. Erga isaan hundeeffamanii waggaa 400 booda dhufe Pheenxee kan jedhaman isaanii jechaan. Gaabumatti Pheenxee kan jedhaman isaan. Makaaniin immoo Luuteraansii warri jedhaman kallattiidhaan warri Luuteriin hoogganaman sun immoo warra makaanii kanaa jechaan. Amma sun kun Pheenxeen kun maal fidhatanii dhufan? Callisanii dhuma barsiisa zimmedhee callisanii waan salphaa fidatan osoo hin ta'in doktiriinidha kan isaan fidatan. Doktiriiniin kun maal jechuudha? Baptism with Holy Spirit kan jedhamudha jira jechaan. Maal jedhu achi keessatti amma full gospel kan jedhamu mulu wangeelii kan jedhamu guutuu wangeelaa. Guutuu wangeelaa word of faith isaanii yoo ilaalte waa'ee afaan kanaa barreeffatanii jiru. Namni tokko gaafa cuubamu hafuura qulqulluutiin cuubamu isaa kan mirkaneeffannu afaan haaraa sana yoo dubbatedha jechaadha. Amma jiraasitu jedhu osoo hin ta'in doktiriinii achirraa waraabamu. Doktiriinichi maal jedhaa? The initial physical sign being baptized by Holy Spirit. Jalqaba irratti mallattoo namni ijaan mul'atu physical sign jecha namarraa kan mul'atu hafuura qulqulluudhaan innaa cuubamtu beekamuu dhiisuu danda'a hafuura gadi ta'e. Garuu namichi sun ijaan kan mul'atu mallattoon agarsiisu afaan haaraadhaan dubbachuudha. Yeroo jalqabaatiin mallattoon jalqabaan agarsiisu afaan haaraadhaan dubbachuudha. Kun hammam hamaa akka ta'e ilaala. Namni tokko hafuura qulqulluudhaan guutamuunsaa afaan haaraan dubbatu mirkanaa erga ta'e afaan haaraan dubbanne ta'ee jennaan namichi hin fayyine jechuudha. Hafuura qulqulluun qabu jechuudha jecha. Kun immoo seenaa keessa tureedha. Bartoonni akkasitti barsiisanii yeroo jedhan karaa biraatiin hafuura qulqulluu fudhatanii afaan haaraa kan hin dubbanne hedduun isaanii jira. Qulqulluu Phaawulos dabalatee warruma gaafas amanan namoota 3,000 dabalatee afaan haaraa dubbatan kan jedhuun barreeffamne jechaadha. Kanaafuu afaan haaraan kennamu kennaan hafuura qulqulluu akka ta'utti jechaadha.
Qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 akka hiiketti akka ta'utti kennamaa jechaadha. Kanaaf biyya keenyatti dhufeera kan jedhuudhaaf yes biyya keenyatti dhufee jira. Biyya keenyatti Pheenxee kan jennu isaanii jechaadha. Biyya keenyattoo fudhatama qabaateera kan jennu fudhatama hin qaban. Biyya keenyatti keessumaa waldaa hangafa kan jedhamtu makaana Yesuusii Itoophiyaan Evangelikal Church makaana Yesuus kan jedhamtuu fi seeminarii barattoota kolleejjii irraa walitti qabaman kan jiru makaaniidhuma ta'anii yeroo sana barattoonni Pirootestaantii kolleejjii garaagaraa keessa kan jiraatan makaana Itoophiyaan makaana Yesuus seeminarii kan jedhamu jechaadha. Makaana Yesuus seeminarii kan jedhamu akkuma nuti waldaa yaa'ii mooraa jennu sana akkasitti walitti qabamanii turan. Dhaloonni kun dhaloota haaraadha. Afaan kun ho'aadha amma bara 1960 haga 1970 baay'ee finiinee addunyaarra wal gahaa jira. Kanaaf dhaloonni kun fudhatee jira afaan haaraatiin dubbachuu, sagalee ol kaasuu, goolii uumuu wanta akkasii kun yeruma sana namoonni baay'een hin fudhanne waldaa wiirtuunis hin fudhanne jechaadha yeroo sanatti mormanii turan. Fakkeenyaaf namoota barreessitoota keenya irraa kaanu Haayiluu Yohaannis Ontology of Holy Spirit kan jedhamu jira. Haayiluu Yohaannis Bulaaqaadhama nama warra kibbaati ammayyuu ni jira barsiisaadha namichi. Isaan akka barreessanitti afaan Ingiliffaatiin barreessanii afaan Oromootiin hiikneen ilaalla. Maal jedhaa sochii kaarizmaatawaa qormaata waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus irratti qabu mata duree jedhu jalatti akkas jedhu chaalenjii akkamiitu mudate makaana Yesuusii wanta kana ofitti fudhachuusii keessatti chaalenjii akkamiitu fudhate isa jedhuuf tokkoffaa amantoonni hedduun waldaa keessatti ergaawwanii fi mul'ata haaraa warra raajatoo ofiin jedhan irraa eeguudha. Namni kamiyyuu gaafa charchii dhaqu maal jechuu jalqabe mul'ata waa'ee naa dubbadhu waan biyya lafaa kan eebaluu akkasnaa dubbata eeguu jalqabanii wanta hin baramne jalqabanidha. Lammaffaa irratti maal jedhaa rakkoon biraa sochiin kaarizmaatikii yookaan pheenxee kun fide amantoota baramoo fi warra garmalee kaarizmaatikii ta'an gidduutti wal dhabdee uumedha. Amantoota baramoo jechuun duraan makaanii keessa warra jiranii fi warra immoo kaarizmaatikii kana fudhatanii fudhachuu qabna warra jedhaman gidduutti garaagarummaa guddaa uumee jira jechaadha. Isa kana garaagarummaa isaa irratti wanta inni uume hin ilaalla. Namoonni waldaa keessa jiran irra deddeebi'anii osoo waan jedhamaa jiru hin dhagahin haalleeluyaa fi aameen jecha jedhu irra deddeebi'uun isaanii rakkoo cimaa ta'eera. Namni kamuu dubbisuu danda'a. Doctrine of Holy Spirit kan jedhu barsiisaa Haayiluu Yohaannis kan jedhamu kan barraa'e jechaan.